Rakkoon manfura mindanoota baadhataa nukkuba fiida abbaa barbaadataa abbaa bu'aa kaakuun ilmaaniin gaafata gaafiin gaafii ta'e maaliif tarkaanfata dhaloota tintaanu gaafata addunyaan balloon kun nutti maaf dhibbata nu dukkana daayinaa kaan numaan ibsata kaan dhama markata kaan dhabaaf rakkata kaan dhama markata kaan dhabaaf rakkata jedhanii mammaaksan abbootii dubbata yaa hawaasa gaarii yaa arjaa ummata arjaa kenneen qubne seenaa kee mul'ata qubsumni kee tole miidhagaa bal'ata ambataarratti galfata nu dhiifne jaalalaanii atirkoonu ta'e gargaarsa keetiini yaa ummata keenya wanni walee dhaabnu kanaaf sana jinne hamba waan amannu qabna biyya maqaa barattiin waamamnu bakkatti banni sanoofa barbaadannu yeroo nu gamtoomne mala wal gaafannu sanyii filatamaa akka qopheeffannu arfaasaansaa amma yeroon facaafannu dhimma biyyoomaa irratti dhaabbanne hin daawwannu rabbitti hirkanne acha tarkaanfannu gamtoomne hirmaannaan boritti hin qaanfannu egeree barrumaa yaannu waan rabbiin nu laaffiseenii atirikoonu ta'e gargaarsa keetiini rakkoon manfura mindanoota baadhataa nukkuba fiida abbaa barbaadataa abbaa bu'aa kaakuun ilmaaniin gaafata gaafiin gaafii ta'e maaliif tarkaanfata dhaloota tintaanu gaafata yoo ilaahiin jedhee nurratti dhaabbata gamtoomlee bobbaanan karaa gabaabbata ummata miidhame rabbi gargaarrata argachuuf teenya formaata gamtoomlee tattaafannaani atirkoonu ta'e gargaarsa keetiini yaa ummata keenya wanni walee dhaabnu kanaaf sana jinne hamba waan amannu qabna biyya maqaa barattiin waamamnu bakkatti banni sanoofa barbaadannu yeroo nu gamtoomne mala wal gaafannu sanyii filatamaa akka qopheeffannu arfaasaansaa amma yeroon facaafannu dhimma biyyoomaa irratti dhaabbanne hin daawwannu rabbitti hirkanne acha tarkaanfannu gamtoomne hirmaannaan boritti hin qaanfannu egeree barrumaa yaannu waan rabbiin nu laaffiseenii atirikoonu ta'e gargaarsa keetiini rakkoon manfura mindanoota baadhataa nukkuba fiida abbaa barbaadataa abbaa bu'aa kaakuun ilmaaniin gaafata gaafiin gaafii ta'e maaliif tarkaanfata dhaloota tintaanu gaafata yoo ilaahiin jedhee nurratti dhaabbata gamtoomlee bobbaanan karaa gabaabbata ummata miidhame rabbi gargaarrata argachuuf teenya formaata gamtoomlee tattaafannaani atirkoonu ta'e gargaarsa keetiini yaa ummata keenya wanni walee dhaabnu kanaaf sana jinne hamba waan amannu qabna biyya maqaa barattiin waamamnu bakkatti banni sanoofa barbaadannu yeroo nu gamtoomne mala wal gaafannu sanyii filatamaa akka qopheeffannu arfaasaansaa amma yeroon facaafannu dhimma biyyoomaa irratti dhaabbanne hin daawwannu rabbitti hirkanne acha tarkaanfannu gamtoomne hirmaannaan boritti hin qaanfannu egeree barrumaa yaannu waan rabbiin nu laaffiseenii atirikoonu ta'e gargaarsa keetiini rakkoon manfura mindanoota baadhataa nukkuba fiida abbaa barbaadataa abbaa bu'aa kaakuun ilmaaniin gaafata gaafiin gaafii ta'e maaliif tarkaanfata dhaloota tintaanu gaafata yoo ilaahiin jedhee nurratti dhaabbata
gamtoomlee bobbaanan karaa gabaabbataa uummata miidhame rabbi gargaarrata argachuuf teenya furmaata gamtoomlee tattaafannaani ati hirkoonu ta'ii gargaarsa keetiini.